Shamarka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota obsaan boo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa nagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif gadhannee haa ta'u jechuun jaaladha. Akkasuma warreen hordoftoota obsaan boo jaalatanii like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan na jajjabeessaa jajjabinni keessan laayikiin keessan koomentii keessan jajjabina naaf ta'an isinii jedha hordoftoota kiyya dhiifama garuu dhugaa rabbi dubbachuu fi ilaalchi viidiyoo kiyyaa gadi bu'ee jira anis baay'ee yaani waan akkana fataa sin godhu fidaan jiru natti fakkaata. Kanaaf ilaalchi viidiyoo kiyyaa baay'ee gadi bu'ee jira. Maaliif akka ta'e hin beekuun isiniin jedha. Please like share subscribe naa godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf har'a wantin isiniin jechuu dhufe tokko wanta har'a shaanxaa kiyya toonfattashu wanta arge tokko isinitti agarsiisuun dhufe jechuudha. Innis maalidha hojjettanii biyya gandaa keessa yeroo teessanii isinitti himuudhaan dursa immoo like share subscribe godhaan isiniin jedha. Biyya gandaa keessa yeroo teessanii wantoonni garaagaraa jiru, bu'aa bahiin garaagaraa jiru, yaada nama hatamu jira, maatii ofii yaaduun jira, maatii sanaan muufatamuun jira, namni namatti muufachuu danda'a, hiriyaa keessatti muufachuu dandeessu, yoo abbaa manaa qabaatan abbaa manaa keessatti muufachuu dandeessu, yoo immoo hiriyaa jaalallee qabaatan jaalallee keessatti muufachuu dandeessu. Yeroo sana namoonni tokko gochoota isaanii mudate sana immoo akkaataa ittiin ibsatan yaada garaagaraa qabu jechuudha. Nama fakkeenya mataa kiyyaan yeroon haare yeroon waan tokko namatti mufadhe gochaan ittiin ibsadhu immoo akkaataa ittiin ibsadhu nan beeka haarii kiyyee jechuudha. Akkasumaan obboloonni hedduun immoo wanta isin mudate tokko wanta ittiin ibsatan gahee qabdu jechuudha. Innis maali hojjettani obboloota kiyyaa dhugaa dubbachuuf ani yaani akkam jedhee isin ibsa. Baay'ee tokkoon kaafa'ame jechuudha har'a jechuudha. Garuu karaa tokkoon nan kolfe karaa tokkoon immoo nan haare jechuudha. Maaliif hojjettanii biyya gandaa keessa yeroo teessu qoosaan isitti fakkaate wantoota garaagaraa barreessitu daftara irratti qabattu yaa rabbiin sin yeroo biyya keessatti galte wanti yaa waaqayyo kana na ooshitee taalakka jettee oolmaa waaqayyo siif oole yaadattu keessa jiraachuu mala jechuudha. Eenyuyyuu maan ta'e. Kanaaf har'a akka carraa ta'ee shaanxaa tokko kiyyaa hin banneen ture jechuudha. Akka carraa ta'ee shaanxaa kiyya banee har'a jechuudha. Waan wantoota tokko laaluudhaaf mi'a kiyya laaluu jecha shaanxaa kiyya banee jechuudha. Wantan achitti babarreessaa ture yaadannoon achitti babarreessaa ture inni kaan na bohaarse inni kaan immoo na haarse jechuudha. Kanaaf obbolootan kiyya wantan isiniin jechuu barbaadu baay'eetus xiqqatus wantoota yaada gaariis ta'e yaada hamaas ta'e barrullee irratti yoo daftarii irratti yoo qabataniitu ta'e guyyaa gaafa biyya galtanii yoo biyyuma sana keessa iyyuu teessanii haala mijatuu fi haala mijanne keessatti teessanii daftara sana yeroo ilaaltan sammuu keessan bohaarsaa jechuudha. Kanaaf anis immoo har'aa kinoo Shukkisin taayettu daftari kun maybe yaani asitti barreessite jechuun dandeessan jedhee yaada daftari kun wanta hedduu qabattee jirti jechuudha. Daftara kana sadii fidee dhufe yaadannoo jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi yaadannoo daftara sadii fidee dhufe jechuudha. Anillee yaani akkasittiin bohaaraaf ta'uun ta'ini yeroo san haala machi keessa jiru sana ilaaleedhaan barreessaa ture malee amma cufee wanta kun ittiin na fayyadaa yoo inni immoo sammuu kiyyaan itti bohaarsa jedhee yaadee miti yeroo sana kan hin katabaa ture jechuudha. Kanaaf wantoonni daftari qabatee fi wanta gowwaan qabatee gadi hin dhiifuu jedha Oromoon. Kanaaf haala mijatu keessas taa'ee haala mijanne keessas taa'ee wanta si mudatu marayyuu daftari irratti qabadhu wasiin jedha hunduma keessaniin jechuudha. Dhugaa rabbi sin fayyada. Maaliif hojjettanii anarra wanta baay'een arge har'a jechuudha. Inni kaanii na aarse inni karaa namaatiin kan ofirra kiyyaatiin achitti narra gahe as keessa yeroon gahee ilaalu nan haare garuu immoo isaa lagaadhaan hin harabootaan narra gahe amma immoo iddoon jiru kana ilaalee nan kolfe nan gammade jechuudha. Garuu wanti immoo achitti yeroo hojjettoota faana hojjettuun yookiin immoo hiriyaa keetii yoo hin fira keetiin sirra ga'u immoo yeroo biyya keessatti galtee akkuma nama sanaatti taatee jiraattu qoshisitti dhaga'ama. Maaliif hojjettanii anama fakkeenyaaf achi yeroo hin jiru mucayyoo durbii kiyya faanaan hojjechaa ture baay'ee xiiqii waliin qabaa ture baay'ee hojii irratti ni na dheekkamtii yaani Bakka isa darbe hin dubbadhu barreeffama kanatu na yaadachiise jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi yaada gaarii waliif qabaachuun hojjettu faana yaada gaarii qabaachuufiin jajjabeessuun akka waaqayyos nama jajjabeessite
nama hoo gargaarte waaqayyoos akkasi gargaaru hin dagatiin. Kanaaf wanta tokko namni biraasi namni hamma ati faana hojjechuu jirtu yoo hin akkuma kiyyaa kana daftari irratti wantoota yaada hati maggisiifteef yaada hati gargaaraa turte waan gochaa fi turte tokko yeroo biyya isaas ta'ee yeroo hojii isaa xumure daftara isaa kana yoo gadi fuudhe namnoonni babarreeffatan yoo jiraatan maybe barreeffachuus danda'u yoo jiraatan yeroo daftara isaanii gadi fuudhan yoomiyyuu gochaa nati goote fuuldura isaaniitiin badu. Dhugaa rabbiin jedha hin badu jechuudha. Kanaaf wanta isin mudatus wanta isin mudatee darbes yoo ta'e daftara irratti qabadhaa. Maaliif jettee naan jechuu dandeessu isin fayyada. Isin fayyada. Guyyaa guyyaa shifaana wanta dabarsitan oolmaa keessa ooltani. Maafani biyya Itoophiyaa keessa taa'ee jireenya biyya Arabaa immoo yaadattee obseenaan jechuu dandeessu. Jireenya biyya Arabaa biyya keessa teenyee maaltu nu yaadachiise jechuu dandeessu. Murtoo sii ta'a. Kutannoo itti godhatta. Wantoota hedduu jechuudha. Akkuma tokko si jajjabeessu tokko si laaffisa yeroo biyyatti galte. Garuu wanta hin daganne as keessa yeroo geesse gochaa achitti ta'aa ture yoo barreeffachuu baatte yoo yaadaan qabachuu baatte in irraanfatta. Deebitee maannoo ammas immoo izzaa'u. Madakam madikam bakka yaani tuffatamuu wantoonni akkasii sun yeroo rakkatte Itoophiyaa keessa yeroo keessa si fuulduraa badu. Maaliif inni as keessa jiru sachii caala waan ta'eef. Kanaaf achi filattaa jechuudha. Garuu daftara irratti wanti qabatte tokko yoomiyyuu si fuulduraan badu. Yoomiyyuu si faana deemu. Yoomiyyuu eenyuyyuu ati seeraan qabatte tasaanaan wanta ati gochaa turte namaafis ta'ee liqeessitees ta'ee kennitees ta'ee hojii tokko hojjettees ta'ee wanta waraqanni qabate sirriidha. Kanaaf wanta gootan waan hundumayyuu galmee qabaadhaa irratti barreeffadhaa. Yaada keessanii jechuudha. Ani fakkeenyaaf namoonni tokko ijoolleen tokko guyyaa damoosa isaanii kan hin beekne jiru. Maalirraan kan ka'e? Yaadannoo qabachuudhaan kan hafan. Ji'amma miti amman irraa qabaa kan jechuu hin dandeenye jiru. Sababa maalirraan kan ka'e? Yaadannoo hin qaban. Kanaaf hundumti keessanoo yaadannoo qabaadhaa. Maaliif isin fayyadaa jechuudha. Anam fakkeenyaaf yeroo achi turetti guyyaa gaafa tokko mucayyoon ani bira ture ishiin faana hojjedhu faana walitti na buuste. Asarrii faana jechuudha. Yaani ila argitu guyyaa akkasitti qooda jechuudha. Argituun daftari kun maybe achi dhufee waan jechuu dandeessu. Ila argituun kun fakkeenyaaf hundumayyuu dhiiseen deema. Ana biraa in abbaa koo nun gatiin adaraa maaloo hani abdii hin kutadhu. Harka kee jabaadhaan anas naqabi. Lafa onaa waaqayyoo si malee eenyutu jiraaree jedha. Waaqayyo mana na baasee akka nan ganne anis nan beekaa jedha. Guyyaa gaafa kanaa kan nan barreesse asarrii faana jechuudha. Wallollee yaani jedhamti egaa doorsisni garaagaraa ture jechuudha. Gadinsi amna. Naa kanaaf jecha irratti baasee barreessee jechuudha. Garuu amma yeroo biyyatti galimmoo kunoo na fayyadee jechuudha. Maaliif wanta keessa darbe sana namni wanta keessa baatee fi wanta keessa tarte hin yaadanne gonkumaa nama miti. Kanaaf isiniin jedha. Akkasii na wantoota hedduutu jira. Wantoota hedduu yoo nan argitu yaada wantoota hedduun barreessee qaba jechuudha. Wantoota hedduu yaani ndasa wanti ta'uun sirrii miti. Kanaaf obboloottan kiyya wanti kana sinii fidee fi
yaadannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa wantoota birrii yoo ergitan namatti yoo ergitanii barreeffamni kanaan guyyaa isaa faana ji'a isaa faana qabattee taanaan daftara kana fudhatte mana seeraallee yoo deemte daftarri kun achitti bara isaa faana barreessitee jirti. Birrii isaan daganne guyyaa isaan daganne taata taanaan namni tokko see hamanuu yoo birrii kee si kaaduu danda'a taana daftara kana fudhattee yoo dhatte manni seeraa si deeggaraa jechuudha. Maaliif hoo jette wanti daftari qabate gadi dhiifamu waan ta'eef. Maybe akka carraa ta'e aan fakkeenyaaf birriin kan ittiin ergaa ture amma ona waraqaan isaan jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf amma ona lamma gadi buudeen deebisee jechuudha. Amma onaan jira. Daftara kee wanti shantaa kiyya keessa jechuudha. Maaliif seete wanta tokko wanta hankee ta'e tokko amma of harkatti xumurattee maqaa keetti deddeebifattutti wantoota birriitti ergite yaadannoo qabattu qisaasessuun barbaachisaa miti. Seeraan qabachuun barbaachisaa. Obsee maaf akkana xaaxoftee waa'ee qabeenyaa yoo waa'ee birrii irratti maaf akkasitti naasoftanaan jechuu dandeessu. Nan haasa'a. Maaliif yoo jette nan arga. Baay'een argaa oola. Baay'een argaa oola. Ijoollee keenya achi dhufan. Akkaataa birrii ittiin baasan wallaalanii. Waan ittiin godhan wallaalanii. Maatii isaaniitti birrii erganii. Ijoollee hedduutu qisaasaa jira. Ijoollee hedduutu galchuun isaanii walum hambaa ta'ee hafe. Kanaaf jecha wanta waraqanni qabee fi wanta gowwaan qabee isinii gala eeyyaadha. Barreeffadhaa isin fayyadaan isiniin jedhaa yaadannoo qabaachuun waan hundumaa caalaa murteessaadhaan isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa please like share subscribe godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessan bira akka ga'u like godhaa, share godhaa, comment godhaa. Yaadannoo dogoggoruu yoo jiraate immoo na of galchaa isiniin jedha. Qoshii ani mataan na dhukkuba. Utaalloon manatti fakkaatas ta'ee waraqata kanas ta'ee waan sanaa galaa hin jiru. Na kanaaf guyyaa biraa viidiyoo biraatiin fataa jedhee amma dhufutti turtii gaarii qabaadhaa. Isinin jaaladhaa. Isinin kabajaa like share subscribe godhaa. Dogoggora inni dubbadhe keessa immoo jiraate immoo dhiifama naa godhaan isinin jedhaa. Dhiifama. Namni inaasaa anatti tole yoo naasa'e hordoftoota kiyya mufachiisuu danda'a. Kanaaf haasaa naasa'e keessatti dogoggoroo jiraate dhiifama naa godhaa. Jaalala waaqayyootiin isinin jedhaa. Shaaloom nagaa fi ayyaana waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ciao.